Akkam kabajamtootaa fi toota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaalaaf jirtan maratti sinaa ga'u guyyaa har'aa keessummaa jiraataa aanaa Jiillee Dhummuugaa iddoo humni liyyuu haayilii naannoo Affariidaa uummata keenya weeraraa jiru keessummaa achirraa filadhee qabadhee isin dhiyaadheen jira keessummichaa waliin kan si waliin turu ana muhee callaadha. Hagadhuma sagantaa keenyaatti nufaanaa ta'u bulis keenya matoora gubbaa jira kallatti maaniin gara isaatti sin dabarsa. Aloo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu buleesso. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkami nagaa fayyaa jajjabaatu ugitu. Bareena wallahi alhamdulillah jirra. Hayyee baga jiraattani muhee callaan jedhama raadiyoo madda nageenyaa irraan see bilbila buleessa keenya mee lolli aanaa baatee irratti deemaa jiru kun egaa oggaa torba gahee jira gaahii mee lolli kun dabree sin weeraraatuma jira jedhan humni badii liyyuu haayilii naannoo Affarii jedhamu kun akkuma dhageenyutti guyyaa kaleessaallee meeshaa gurguddaadhaan bakka uummanni keenya hin qophaa'in isin irratti dhukkaasanii lubbuu namaa galaafatanii kan illee madeessanii jiran mee kaleessa ka'umsi lola kanaa akkam ture silaa asirraa kaan kaleessa waraanni kun dhugumaan addunyaas fidee meeshaa gurguddaas fidatee as nutti hirmaatee baankee amma irraa qolannee ofirraa gannee turratti citaa ganna bahee taa'u ture. Citaa sana haayiliin dhiyeennechaadha madaala jajjaba maqaa qabu nu waamanii nu dhiyeessanii kan nu yaalanii. Hayyee. Achirratti baas sugumaan waraana haayileenyaatti nu baname sugumaan waraqaa meeshaan nu lolaan sanaayifeera jedhamu lammeessaa bireen itti jira asirrattis malee kilaash akka hin dhukaane. Hayyee. Sugumaan duba sigaat qabna ummati keenya jabumaan bakkeen amma waraanni kun banamaa jiru haayilii qaba sugumaan waa sodaa qabna jechuudha. Lola kaleessa baname kana sa'a meeqatti isin irratti baname lolli kun lola baname kana keessatti yoo lakkaawame miidhaa hangam gahuutu isin irra ga'e gama keessanii? Gama keenyaan miidhaa guddaallee qabna ofirraa ittisneerra akka nu dhufeenii islaama dee laafaa ta'in kaleessa sugumaan nurratti cubbuu geessa ture jabaanneeti walirraa eegne malee Affariin kun hidhattaa mootummaan ho'i jedhame nama jechisiisa jechuudha haayilii isaa ammeenya. Sugumaan yaaleera nurratti waa ammallee sigaatirra jirra kaleessa gallee inni haasofna malee amma sooduma sodaa qabna. Ajee namni dhabamee hoo jira lola kaleessaa san irratti namni tokko wareegamee lama waan madaa'e akka odeeffannoo akkasiin nu gahaa ture. Nama takka nurraa ijjeessee lama madaadha. Namni wareegame kun dargaggeessa moo abbaa ijoolleeti moo akkami namoonni madaan sunoo akkami abbaa maatii abbaa ijoolleeti moo dargaggeessa moo akkami mee adda nuu baase sadan isa. Takka dargaggeessa reefu barana fuudhee. Kan wareegame moo? Kan wareegame kun reefu barana fuudhee xiqqaannine ijoollee dargaggeessaati. Hayyee talamaanoo madaan. Inni madaa harkaaf miila dhaame illee nama guddaadha. Isaaf haa'uu maanguddisha jedheen oole. Abbaa ijoolleeti isa takka inni takkichinis hin fuune daraguma. Hayyee boleessa keenya dhugaa rabbii miidhamaa aarsaa hanganan jedhamne golboo sanitti kaffalaa jirtanii rabbummaan sinii haa dirmatu beetee haalli jiru ulfaataadha diinni akka jiru lafa keenya caccabsee akka namni keenya waliin dirmanne godheera. Humni amma hidhatee deemu kun meeshaa gurguddaan nu lolo jettanii in agartanii namoota kana moo meeshaan kun egaa fageenya meeshaa masinirratti xiyyiiti masinirra dhukkoo agartamu namoota sin lolu sanni agartan ijaan gadi. Baay'inaan hin agarru uummata kana sugumaan daatanii mihichumatti dhukaasuun isaa qawwee kilaashii fi siikii jedhamu ni beekna. Asirrattis ni beekna. Sanaayifeer lammaata bireen itti jira akka dishiqaa diimti isaa kan laancheerra fakkaatu takka jira. Bakka akkanatti kan nu yaadu jiru sugumaan duba hamma maallee fuula keenyaan qolannee Affaarii deebisaa turre. Uummanni keenya kana nu gaafachuudhaan baay'ee galata gaafanna.
Ayyee inshallah tole oggaa dhageenyu humni kun humna liyyuu haayilii mootummaadhaan gargaaramee deemuu jedhan oggaa dhageenyu odeeffannoo tokko tokko isin yeroo ilaaltan akkaataan isaatii garamitti uummata kana ilaaltan isin akkuma uummanni jedhu kana humnuma mootummaa ittanii jala sarartanii amantanii dhiiftaniirtan moo warroota hin taane mallaqaan bitaniiti isin irratti akkas goosisaa jiran. Uummati kun qaama mootummaa naannoo isaaniiti kan jenneeru durumaa kaasee kan lolaa jiruun illee humna dhabne malee haalli kun humna nuyi lollee ofirraa ittisnu miti. Humni kun baadaa waraana ganama nuqxee galanii hamma walitti adda baanuu dhukaasuun isaanii nurraa addan bahuun lammeessaa nuyi ishuma amma gabaree tanaa malee meeshaa gahaas hin qabnu turre. Kanuma ta'ee egaa baay'ee silaa gurrata aanaa kanatti dhagahaa jirtan fakkaata malee sugumaan sigaat qabna ammallee sigaat irra keessa jirra. Hayyee sigaatiin isin keessa jirtan meegaa akkuma ammaan dura torban tokko lolli isin irratti ta'e lubbuu namaa hedduu galaafatan abilaaloo gandoota garaagaraa hedduu gubanii jiran haalli amma isaanitti deeman kun yoo kan uummanni keenya walitti deemee inni ittisne ta'e maaliif akka deemu isinitti fakkaata yaaddoon keessan maali garamitti deeman jettanii yaaddoftan. Isa bilaalootii fi burqaa wajjin yoon kaase baay'ee nama gaddisiisa ummati keenya harma irratti sodaa qabna. Duba suguma waraanni amma achirratti eegalee takka torbee kan wal'oone bilaaloo irratti hiisaattu gadiin dhufee gadi zooree hiisaa ji wallole malee akka dhufeen duba aanaa baateewu hammadaa kuyyannee sigaatirra turre amma duba waraanichi waraana dhaabbatu miti waa'ee lafaa kanaa. Lafini lafa qonnaa fi burqaa kan jedhamu afaan keenya waa afaan ishii miti. Lammeessaa achirraa osoo kaasee karaa waldaa sadeen kan jedhamu waldaa sadiitu walitti gaangaa. Karaa afaan ishiitiin moggaafate malee kaasa gitaate karaa kaasaa kan jedhamu karichiinu kan murteessu. Kanarra duba sugumaan nurratti haala qaama mootummaatu nu lolu jira malee akka gabaree akka keenyaa lola kana hin banne sugumaan ragaas qabna. Malee waraanichi waraana dhaabbatu miti haala rabbiin nu gargaaru malee kanaafuu duba sigaa qabnaa si jechuukooti. Amma yaaddoon keessa waraanni kun yoo uummanni walitti dirmatee duran dhaabbanne akka gaafa ammaan dura torbee tokko dura dhaabbatee sana yoo dhaabbanne garamitti jettanii yaaddoftamme. Yoo uummanni keenya akkana wal cinaan dhaabbanne. Akka waraanni kun cabsuun isaa dirqama yoo uummati Oromoodhaa bakka huqqamee Oromummaaf biyya ofiitiif yoo aarsaatti hin kaffalle. Jireenya qabna jennee waan abdanus hin qabnu aanaan baatee jirtu jennee waan haasa'u hin qabnu. Kanaafuu uummati Oromoodha yoo nu bira dhaabbate sugumaan kan barbaannu uummati Oromoo nu bira dhaabbachuu qabaa kan hin jedhu. Waraanni kun waraana nurra dhaabbatu miti waggaa torba guutuu kan wallolle dur wallolla malee sababa citaatii fi bishaanii wallolla malee haala kanaan jiru inni amma waggaa jahan asaan kana keessa sugumaan galgala ganama kan yaala kan gaatamu. Waa'um lafaati. Duba lafa keenya ragaan nu bahee haalli hundaanis manguddoonis warri qaama mootummaas gaafatee hin taane. Hamma kana maasaa jugaa kan jedhamtu gandi bichaa kan hafte malee kan buqqaa jiru abilaaloo as boora kan jedhamu jira qallaa'oodha kan jedhamu jira gubateera jechuudha kun gandi kun amma sanqalleen qullaa'aa gibaattu itti oola malee qalbii bulaan jiru. Duba irra dhaabbatamee yoo wal gargaaree ummati Oromoodha waliif quuqamnee walitti hirmaanne malee biyya kana bahachuu hin dandeenyu jedha sugumaana wanni dhaamsa dabarfachuu barbaadu. Waraanni kun waraana nu dhaqitu qaba. Oromummaadhaaf yoo walii quuqamnu biyya kana wal cinaa dhaabbachuu nu barbaachisa. Biyya kana ijoollee baay'eetu aarsaatti kaffaleera. Jiruu ofiitti dhabeera. Ajjee obboleessa keenya dhugaadha dargaggeessa meeqaa fi manduggoo meeqatti dhabne akkatti baantu goota meeqatti dhabne akkanatti gaamanni keenya walii dirmatuu qaba akkuma ati jette
Egaa beektee yeroo ammaa kana akkuma ati baantu manni gubatee namni hedduun buqqa'ee jira akkuma beekamu. Oggaa dhageenyu lafa kana maloosee koo bitadheen jira waan jedhamu tokko odeeffannoo tokko ni dhageenya. Maloosee koo namni jedhamu lafa kana bitannee jira lafa keenya kana bitannee jira waan jedhamu olola akkasii tokko deema. Isiniinoo waraanni kun maal isiniin jedhu oggaa isin lolu lafni kun keenya bitanneerra isiniin jedhu moo asii buqqa'uu qabdan isiniin jedhu moo caluma jaaniitu dhukaasuma isinii dhukaasan oggaa dhageessan tariigaa itti dhiyaatan waan ta'eefu. Gurbaa maloo jedhamu kun sugumaan biyyattii irratti bitadheen jira lammeessa bitachaa deemtaane lafi kun nuhiif kan ta'e burqaan kun duruma abbaa koo irraa kaasee namatti irratti hafee lammeessa kiyyumaa jedhee kan nu mormu. Lafni keenya immoo maanguddooleen ragaatti baatee haala jiruun itti himteetti jechuudha. Maaliifin lafni kun maanguddoon dabartees jirti umriin lammeessa haalli waraqaan itti taa'es jira. Yeroo hunda burqaa kanarratti yeroo maanguddummaadhaan araara jedhanii waliin oofan burqaan kan Oromoo ta'eefaa kana murtaa'u. Dhageeffan achirraan xaasee jireenya sitti dhabee ilbooleen sitti dhabee eessa sun dhufee tufaa silaa hojii maqaa kun nama galaafata haalum kanaan itti fufaa dhufee hammu ammaa gurbaan kun garsuma sillaasee kaasee lafa kanarra ana jira jedha lafichi immoo Oromoo an kan maqaan kan jiru lammeessa burqaan kan mandara Oromoo tun abilaaloo kunis mudhii halgee kan jedhamu gamaan Arbahim kan jedhamu gamaan jira ganda ilaaloo sabaltaa kan jedhamu mandara kun ummata ganda Oromooti lammeessa burqaa irraan kaasee karaa kaasaa kanaas hin jedhu murtuu kan jedhamu lafa Oromoo kate ragaa jira nuyi kanaafuu duba yeroo hunda kan nu mormu isuma maqumaan deema malee haqaan takka Oromoo haqaan murteeffatee bakka san bu'een beeku dugumaan duba amma kan jechuu barbaadu dhaamsas dabarfachuu barbaadu ummata Oromoo namni lammii Oromoo dhukkubsatu jiraannaan ummata Oromoo nu bira dhaabbachuu barbaanna biyya keenya hamma dandeenye aarsaatti kaffalu jirra ummati keenya ummata dhadhaba onnee fi jagnummaattu achitti nu fixu jira malee humna waa takka itti hojjetannee bakka buunu itti ofirraa hittisnu baay'ee hin qabnu jechuudha. Hayyee inshallah obboleessa keenya inshallah hordoftoonni madda nageenya ni hordofanii waan kana inshallah ammallee isin cinaa dhaabbatuu jiranii ni dhaabbatan jennee abdii qabna inshallah silaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraatis kallattii hundaan lola akka uummata Oromoo naannaa Kamiseetii fi Sanbatee jiran irra akka banan ni agarta. Diinni karama hundaan nu dadhabsiisuuf gaatattaa fi hedduu godhaa jira haa ta'uuti. Mee amma gamoota namoota ammaan dura manni irraa buqqa'anii sanitti si dabarsa. Namoonni ammaan dura Bilaaloo iddoo garagaraatti manni irraa buqqa'ee faca'anii jiran. Uummanni sun amma eessa jira? Bakka takka walii qabamaniira ammoo faca'anii duma diida keessa rakkachaa jiran ammoo haalli isaanirra jiran akkami? Uummati kun bakka nageenya irra jirutti faca'anii kan jiranii bakka takkaatti namni isaan ilaalan jiru. Waraquma gaggaratanii fi mandaratti kan isheenee mandara nagaa qabu kana keessatti isheenanii sun taa'u malee jireenya qabanii haalli isaanii sugumaan nama gaddisiisa. Dura mandara ofii naga'u turan haalli Affaaritti qabsaa'ee kaanaan gandarraa buqqisee isaan adduunaan isaanii ogartu caffaa kan jiru caffaa diidum keessa jechuudha. Lammeessaa ofii isaaniitiin hadha'uun isaanii ijoolleen isaanii gandarraa buqqa'anii haalli isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Suguma ummati kun qalbii nu daakeera gandi gubate kun inni kaanillee inni waraana jirra malee akka macham umaan jennu inni sugumaan nama gaddisiisu gandarraaf buqqa'anii ijoolleetti baay'eetti immoo bakka isaan irratti kan wareegamaa jiru. Ammillee waraana bakka Bilaaloo kanarratti sodaa jira nutu akka gama ganda Coqortii kan jedhamu asiin hirmaannee hamma danda'ame yaaluu gargaarraan achitti nu gargaara gama saniin haala kanaan nu gargaarnaa nu immoo irratti aarsaan kaffalennee waadaa gallee turreefi. Duba ummatichinis yoo nu jabaatan ganda namni ofii irratti hafe bakka abbaan ofiitti nama dhiise sodaatamee dudduuba tasharatatu irraa fuulduratti jennaan bakkattiin tun yoo garte bakka Oromoon itti nagahaan itti misoomuu malee
bakka para re'eeti sun miti lafichoo ofuma isaati inni mata arman ham caacatu bahu walakkaan kun mudhii halkee kun abilaaloo sinjero qorqorroo abbaan gubate qorqorroo oromooti ashawaa gariif kan garrafameeru mana nagahaati isa jiru akka fedhe keessa godhee fedhe alaabaa kee dhaabaa fedhe kee fiigaa. Jarattiin afariitu alaabaa keessa dhaabbata. Hayyo mata afariitti alaabaa keessa dhaabee isa fedhe hulaarraa buqqisee makiinaa faatee deema. Ajaa'iba hayyee. Waan akkanaatti nurra jira. Siin jedhaa macheema sugumaan uummanni keenya bakka kanarratti hamileetu walii godhamee wal jabeessamee bakka kanarraa idee qoratamee gaariin jedhaan akka kootitti. Hayyee obboleessa keenya ati mee jiraataa qotee bulaa naannaa saniiti yoo tilmaamte waggaa torba kana keessatti yoo tilmaamte lubbuu nama meeqaa dhabneerra jettee yaaddamee ati dargaggeessa akka keetis haa ta'u manduggoo daa'imas haa ta'u yoo tilmaamte akka qotee bulaa achii tokko irratti illee dhiifama gaati yoo tarii qorannoo kana geggeessifne ta'a lubbuu nama meeqaa darbeettee yaadda inni qabeenya akkuma ta'etti ta'e. Wallahi isa ganda biraan beeku akka ganda keenyaatti namni achitti sababa biyya keenyaatiin dhufee achitti itti wareegame yoon siime ammallee yoon irraa fadhanii mala waggaa torba keenya keessatti waraanni kun ammanta jammarre. Jalqabisaa duba ajoollee jajjaba kan itti dhabne maqaa ishii moggaafattee kamichitatee bakka amma Abilaaloo kana bukkee kan jiru burqaan gamanaa lafum. Gabbaarii lafa waa gibiritti kutamu jechuun. Dargaggoo jajjaba Ahmad Muhammad kan jedhamu takka achitti Sayyoo Muhammad kan jedhamu achitti kan wareegamee amma miilli inni okkola akka qalbii ijatu. Walumaa galatti namni itti wareegame meeqa dimshaashumatti. Akkana akka ati beektutti ganda kee kana keessa. Soddoma ta'ee lafan ta'a. Silaamada hamman qabu kana siimuudhaaf hin qalbeeffadhu namni naannoo keenya aanaa ganda itti jiru kanarraa jalqabee waraanni kun badaa wal qabe soddoma jedheetti kan hin qabadheeru. Ganda takkitti ati keessa jiraattu ganda xiqqoo tana keessa nama dargaggeessa akkaan jajjabooti isin abdattan nama soddomii oltu dhume jechuudha. Subhanallah akka ganda Abilaaloodha bakka garagaraati yoo naannaa lolli kun itti baname yoo jiraate gaa namni lubbuun namaa akkuma jirtutti gaa hedduu ga'ama keessa bu'ee jira subhanallah. Hayyee obboleessa keenya mee gama bulchitootaatiin si dabarsa gaa yeroo hedduu magaalaa baatee keessatti suuraa ka'uu iddoo bareeda jiraachuu akka nama magaalattii keessa xaraganii nazzafuu gibir qotee bulaa kanattu ra'ee tiksee isaanii gurguraa qotee bulaa kanattu dinagdee walitti qabee isaanii gibir kaffalaa qotee bulaan har'a kun ni agartan nami buqqee tankaraatataa jira jettee mandara adda addaa keessa isaan immoo baatee keessatti walgahii waa'ee filannoo waa'ee adda addaa haasawaniiti suuraa babbareedaa kan ummanni saninno warroonni bulchitoota suni osoo ummanni keenya kanatti haadhamu isaan maali gaheen isaanii gama warroonni aanaa bulchan kun. Ummati aanaa bulchan kun yeroo jalqabaallee hamileen hin jiru ture yeroo itti jalqabnee waraanni kun itti eegalamu hamilee aannu biran dhaabbachaan turre. Baadaa waraanni kun taree itti fufe silaama akka jabaatee beeksisnaan wajjumaana hirmaannaa waan qabaniin sila waan qaban baay'een hin jiru. Akka ambalaasum kana fa'aa kun kana waan xinnoo nu gargaaranii haala jiru subii gallabaa nutti hin fuulahana. Kanaafuu namni waan namaa godhe wallaaluun hin feesisu. Yeroo bulchiinsa duraa keessatti haalli affaarii yeroo nama loltu tasa namni nama gaafatu hin jiru. Nuhu yakkamaa inni eegamu ture jechuudha. Har'a bakka qabsichi hadhaa'ee bakka itti fufee zuuriyaa qabatetti yoo waan gargaaru dhabana fuulli isaanii haala fuula butee isaanii nu laalaan jedhanii namni waan namaa godhe kijjibuuf yookiin amantiin keenya musliima beekte. Akkas. Malee ani isaanis amma zabanaa waggaa isaan kana keessa baay'een galateeffadheera ijoolleen keenya haala jirtumaan guddoon ijaaramtee hojii keessa jirti.
qaama mootummaatiinis haalli jiru hamilee nu kennu jiran malee takka kana gootanii yookiin akkana jedhanii koomiinii fi waan nurra kaatanii uummata keenya gara huduudu. Hayyee obboleessa keenya gaa galatoomii sittillee yoo dheeressine hopolchii meegaa silaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu aanaa harxummaa fursee dawaa caffaa jiille keessatti gaa ijoolleen keenya mootummaan naannoo Amaaraa liyyuu haayilii waraana itti bobbaasee gaa isaanis akkuma keessan kanatti aarsaa hedduu kaffalaniiranii inuu isaan gaa buqqaanii dirree irratti gadi bu'aniiranii kallattii hundaan gaa diinni nu dadhabsiisuuf akkuma duratti kaase lola adda addaa nurra banaa jira. Ummata Oromoo biyya alaa biyya keessa jiruuf ergaa maal qabdaa? Ummata isaan immoo daangaa irratti kasi rakkatanii sanbatee fi kamisee naannaa kamisee jira sanii hoo ergaa maal qabdaa? Asirratti carraa sii haa kennu obboleessa kiyya. Warra biyya keessa jiruuf ilma Oromoo ta'eef wanni dhaamsa dabarsuu barbaadu. Sugumaana ummata jiillee xumugaa kana wal qabsiisee baay'ee isaan galateeffadha. Diina ofii fuuldura dhaabbatanii qolatanii hammana mo'achuudhaan baay'ee dubaa isaan galateeffadha. Ammas dubaa hamilee wanni isaan kennu barbaadu biyya ofii irratti duba jechuun hin barbaachisunis armaan ganda jirruun biyya keenya aarsaatti kaffalaa jirra. Haala dhufeen wal bukkee dhaabbannee jabaachuu qabnaa kanan jedhuun jechuun uummata kamiseetiin. Ammas itti fufuu qaba. Lammata isa biyya alaatiin jiru ummati keenya gaafii qofa hin taane haala jiru nu bukkee dhaabbachuu kan nama barbaachisu jechuudha. Nu bukkee dhaabbatanii haala irra jirutta nu wajjin hirmachuu wanni taasisu sugumaan barbaada du'aniif walii bahuun bu'aa takka hin qabu yookiin nama gaafatanii dhiisan bu'aa hin qabu. Haalatti jiru waan qabnu bukkee dhaabbannee biyya keenya yoo aarsaatti kaffalle. Teessisaadha. Immoo gargaarsa hamma ammaa nu qoodanis hin galateeffannaa nu jiraadhaadha. Silaam dhagahaa jirra. Uummanni Oromoo ta'ee kan biyya kee jiru kan biyya alaa jiru haala jiruun abbootii qabeenyaa ta'ee beekumsaan ta'ee nu bukkee dhaabbachuu qaba. Bakka tokko irratti haala ta'ee nu sirreeffachuu. Kanaaf biyya keenya haala kanaan itti walla hamileedhaan itti hirmaachuu nu feesisaa. Sugumaan akka baateetti amma warri itti wareegamu jiru biyya beecha malee bicha ooruuf qabatee qotuudhaaf miti walumaa ummata keenya yoo inti banne ummati keenya bakka nagaatti hafuu jechaadhaan kan itti aarsaatti kafalaa jiru. Hayyee obboleessa keenya ergaa ummata keenya dabarsiteen maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu ulfaadhu kabajamii fayyaa argadhu siin jenna. Ayah sinis galatoomaadha baga haala nagaafatteen baay'ee si galateeffadha. Salaamu alaikum. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa obboleessi keenya kun haala jiru bal'inaan isinii ibsee jira jennee abdii qabna. Isinillee sagalee kana yeroo dhageessan jaarmiyooleen Oromoo adda addaa hafooshaan Oromoo adda addaa kanneen akka adda addaatti wal gurmeessitanii uummata keenya bira dhaabbattan maddii lammeen harka keessan bal'isa. Yeroo ammaa kana Oromiyaan weeraramaa jirti. Dukkana booda ifatu dhufa waan ta'eef kanaaf uummanni keenya kallattiin hundaan wal jajjabeessuu qaba. Warri biyya alaa akkuma uummanni keenya jechaa jirutti haga ammaa firaashii bareedaa fi iddoo garaagaraa jiraannullee yeroo ammaa kana fedhii keenyaa fi waan hunda gadi xiqqeessine obboleeyyan keenyaa fi Oromiyaa weerara nafxanyaa jalaa haa baafnu. Warra Birgeedii Minilikii fi warra Siidaa Minilik dhaabee Zalaalam jiraachifna yookaan ni jiraachifna itti fufti warra jedhu kana harkatti cabsuudhaaf warri biyya alaa dinagdee warri biyya keessaa immoo waan qabuun dura dhaabbatee diina kana dura inshallah haala jiruun akka injifatu gamaaf gamanaan qalbii yoo wal qabaanne ni injifanna. Injifannoon ka uummata Oromooti kan si waliin ture ana Muhee Callaadha nagaan jiraadha.